Hussein Waaqayyoo Daaniiti. Dhaloonni keessan eessa? Dhaloonni kiyya godina Baalee aanaa Sawweenaa. Nadduma Hussein Buneetti hin dadhabdan magaalaa Miidhaa bira. Gootota Oromoo keessaa eenyuun fa'aa dhaqqabdanii qaamaan agartan? Gootota Oromoo keessaa eenyuun fa'aa dhaqqabdanii garii qaamaan kan fa'aa agartan? Ijoollee malee binaan Hussein Buneetti dhaqqabeetiin jira. Akkasumas nama dura Amaaratti qawweedha ijaan isaa dulloomee akka Muhammad Ali Jirobaa isa fa'aa lammaffaa ammas gaa ifi moo biyya torba Hussein Bunee wajjin gaara turee umrii isaa qabachuu ture. Eegasumaa gaa silaa umriitti dhaqqabuun man dhaqqabe gaa waaqa guutuu ni qaraatii keessa jiru haa fedhamanii. Jarraan isa akkasuma akka dhaqqabiisatti akkasii ammoo akka argiinsatti jiran hamaa namni ammoo wajjira kan wajjin godhe nama akka Hussein Telegiraamaa akka Muhammad Koldee nama hedduudha gamaan guddoon dhaqqabnee amma gara fuula rabbii godaananii maqaan dhawameef kan dhawamin illee hedduudha. Nashiidaa bara kam eegaltan? Nashiida bara 90 bara 2000 eegalee nashiida mata duree kan sirna haala qawmil kaafiriin jettu dura ammoo munfidoota keessaa Raayyaa Abbaa Maccaatii fi Ismaa'il Abbaa Milkiitii fi Sheettamaamii fi maanguddoowwan warra na dura dabalatan malee bara 98 barreesse albama kiyya ka Allah ya Rahman, Allah ya Rahman ya Rahim, mu'arara min kursi sidaran na'im ka jiru fi akkasumas ansurna ala ma jettanii ansurna ala nasriin keetii mootin kafirina fanne ka jiru Allah gaba di wata bara 98 barreesse wanta na isini albama galatti afuri Ansurna ala qawmil kafirin bara sagaltamii bara 2003 gartee yeroo garaagaraan dubbiin itti jabaatte sanii yeroo san keessan eegale jechuudha. Aywa. Waliigalatti nashiidaan isin waliigalatti albamni guutuun qabdannee qabmaaf. Akka albamaatti nashiidaa bibbaan maanguddoon duraanii tun jechuudha. Albama jennee kalaqoon fa'aa takka kadeemu amma akka waliigalatti nashiidaan kiyyaa nashiidaa 30 oli. Nashiidaa namoota wajji baafnee kan kophaa kiyya baasee waan addaatiin baasee irraa hambisee dhimmaan waa'ee qabsoo islaamummaa qofa irratti baate nashiidaa 30 oli. Garuu akka albamaatti taa'insa waan jiru gadi gabaabsee albama 15ffaa jee akkasitti baate barana. Aywa. Nashiidaawwan teessan hundaa numa jaalattanii keessaa tan jaalattan? Wallahi abbaan ilmaanii jaalatan. Mee neetwoorkii sirreeffadhaa shee Mikaa'el. Neetwoorkii keessatti tolfadhaa bakka awwaalaa. Nashiidawwan